Hello baga nagaan dhuftanii akkuma taa'amni gubbaarratti argitanii har'a kitaaba tokko waliin review goona. Kitaabni kunis Atomic Habits jedhama. Kitaaba osoo gara review kanaatti hin darbiin jalqabaa waa'ee kitaaba kanaa fi waa'ee barreessichaa tokko waliin ilaalla. Barreessaan kitaaba kanaa James Clear jedhama. James Clear kan kitaaba kana barreesse jechuudha. Kitaaba uummata bal'aa biratti yookiin immoo dubbistoota biratti fudhatama guddaa argatedha. Kitaabni kun kaatagoorii kitaaba self development jedhan immoo yookiin of ijaaruu jennu self development kitaabota jedhama keessatti kaatagoorii sana keessatti kan ramadamudha. Kitaabni Atomic Habits addunyaa keenya irratti afaanota jiran keessaatii afaanota 50 olitti kitaaba hiikamedha. Afaanota 50 olitti hiikameera. Akkasumas immoo afaan Amaaraatti hiikameera kitaabni kuni. Afaan Amaariffatti hiikameera. Afaan Oromootti hiikamuusaa ani hamma dhiyootti quban qabu jechuun dhiyoo kanatti garuu hiikameera yoo ta'e let me know in the comment irratti barreessaa kitaabni kun afaan Oromootti hiikameera yoo ta'e. Akkasumas kitaabni kun kooppii miiliyoona 9 walitti gurgurameera. Akkasumas immoo New York Times irratti baay'ina kooppii gurgurameetiin sadarkaa tokkoffaa qabatee kitaaba turedha jechuudha. Kitaabni kun kitaaba kana yookiin immoo Atomic Habits kan jennu kana kitaabota kaan irraati yookiin immoo kitaabota self development kan irraati kan adda isa godhumaa inni jalqabarratti James Clear jechuudha. Barreessaan kitaaba kana waan sirriitti isa mudate yookiin immoo waan jireenya isa guyyaa guyyaatiin tiraa godhee progresii ittiin deemaa ture isa sirrii isaati kan inni barreesse yookiin immoo amaleeffannaawwan inni qabaachaa turee fi akkamittiin immoo amaleeffannaawwan sana bu'ilii godhee jireenya isaa keessatti apply akka godhe isa sirriidha kan inni barreesse jechuudha. Kana jechuun real lifeidha kan inni barreesse. Kana James Clear kubbaa taphatanii kubbaa irratti miidhamee akkas ciisee ture. Achumaan immoo wanta sana dandamatee ka'uuf yookiin immoo jireenya isaa sirriitti deebi'uu fi wantoota inni guyyaa guyyaatiin gochaa ture yookiin progresii inni keessa deemaa turedha gara kitaabaatti jijjiiree kitaaba godhee kan inni barreesse. Kun kitaabota self development warra kaan irraati kan adda isa godhudha. Inni lammaffaan immoo kitaabni kun jechuudha science basedidha. Science basedidha. Saayinsiitiin kan deeggaramedha. Akkasuma namoonni niwurosaayinsii garaagaraa baratanii saayinsii irratti sirriitti jechuudha wantoonni kitaaba kana keessatti caqafaman hedduun isaanii science basedidha. Apply ta'uu kan danda'anii fi result agarsiisuu kan danda'anidha. Hagana yoo jennee waa'ee kitaaba kanaa fi waa'ee barreessaa kanaa deeply kitaabni kun maal akka ta'e review isiniif godha. Kallattumaan gara kitaaba kanaatti haa ceenu. Jalqabarra garuu YouTube channelii kanaaf haaraa kanneen taatan subscribe godhaa, mallattoo beelii sana on godhaatii maatii channelii kana ta'aa isiniin jedha. Like godhaa viidiyoo kanas. Like yoo gootan algoritmiin kun namoota baay'ee biraatiin ga'a. Kitaaba kana literally gara afaan Oromootti gaafa hiiknu Atomic Habits kan jennu kana. Atomic jechuun akkuma isin beektan yookiin immoo chemistry irratti waan durii kana gaafa barattanii wanta xiqqoo wanta small yookiin teeny taate wanta ijaan hin mul'anne akka jechuuti. Wanta xiqqoo ijaan hin mul'annedha. Habits jechuun immoo amaleeffannaati. So Atomic Habits jechuun amaleeffannaa wanta xiqqoo jennee gara afaan Oromootti hiikuutti dandeenya natti fakkaata. So Atomic Habits jechuun amaleeffannaawwan xixiqqoo nuti jireenya keenya irratti yookiin immoo guyyaa guyyaa jireenya keenya irratti apply goonee gara progressiitiin immoo gara habitiitti akkamitti akka guddatudha jechuudha. Amaleeffannaawwan isa sirrii akka ta'u jechuudha. Kun wantoota kana James Clear bifa isteetiitiin yookiin immoo hierarchii wayiitiinidha kan inni ibsee yookiin immoo progresii sanatti yoo deemne habitii sirrii ta'ee develop gochuu dandeenya jedhudha kan inni ibsu. Wantoonni xixiqqoo nuti tuffannu yookiin immoo guyyaa guyyaa keessatti wantoota nuti goonu amma gaafa kaanuu bilbila keenya daataa on goone tiiktookii galuun keenya immoo yookiin immoo isa dhiisnee lafa buunee puushaappii gochuun keenya wantoota xixiqqoo wanta akka xixiqqootti nuti ilaallu jireenya keenya irratti dhiibbaa isaan uuman yookiin immoo for future life dhiibbaa isaan qabanidha. James wantoota kana jechuudha the 4 laws of behavior change jedheetu kan inni ibsu. The 4 laws of behavior change jechuun seerotadha kan inni kaa'e akka seeraattidha. Hierarchii kanaan deemuu qabdu, tarkaanfiiwwan isteeppiiwwan kanaan deemuu qabdu jedheetu seerota kana inni kaa'e jechuudha. Amaleeffannaawwan sana bu'illi gochuuf yookiin immoo akka sirriitti lafa dhaabuuf jechuudha. Inni jalqabarratti yookiin immoo tarkaanfii jalqabarratti fudhachuu qabna jedheen inni kaa'ee make it obvious jedha. Jalqabarratti kan jiru make it obvious jedha. Make it obvious jechuun ifa gochuudha. Wanta gochuu barbaanne sana ifatti gochuu yookiin immoo fuuldura keenya gochuu jechuudha. Ifa gochuudha. Maal akka gochuu barbaanne jechuudha. Akka fakkeenyaatti isin kaasaa fakkeenyaawwan asirratti isin kaasu kun fakkeenyaaf salphaa ta'uu danda'u yookiin immoo fakkeenyaawwan appilaayin ta'anii fakkaachuu itti danda'u garuu gara real life keessanitti fudhatanii gara ofii keessanitti fakkeenya sirriitiin bakka buufachuu ittiin dandeessu. Make it obvious kana keessatti yookiin immoo ifa gochuu kan jedhu kana keessatti akka fakkeenyaatti kan isiniif kaasu wanta amaleeffachuu barbaadde sana yookiin immoo akka habitiitti wanta qabachuu barbaadde kana of fuuldura kaayii ifa godhii akka jechuuti. Akka fakkeenyaatti
kitaaba dubbisuu barbaadde haa jennu kitaaba dubbisuu barbaadde garuu immoo habiit gochuu barbaadde kitaaba sana guyyaa guyyaatiin fakkeenyaaf peejii 10 dubbisa guyyaa tokkotti peejii 10 dubbisuun qaba peejii 10 deema guyyaa guyyaatti peejii 10 dubbisuun qaba jettee yoo karoorfattee jedha make it obvious kana keessatti yookiin ifa gochuu kana keessatti bakka siree kee kaayee jedha fakkeenyaaf bakka mul'atu kitaaba sana wanti mul'atu fakkeenyaaf yeroo baay'ee wanta argitu televizyinii yeroo baay'ee gaafa mana seentu televizyiniin argatta yoo ta'e televizyinii bukkee kaayee akkasuma yeroo ciftu yookiin yeroo raftu dursa peejii sana 10 dubbistee rafuu barbaadda yoo ta'e boraatii kee bukkee kaayee boraatii kee bukkee kaayitii gaafa deemtee rafuu dhaqxu iddoo ifa jira waan ta'eef fuutee dubbistee booda raftaa jedha. Zen steepiin jalqabaa kun make it obvious jedha yookiin immoo ifa godhi. Inni lammaffaa irratti argamu immoo yookiin immoo tarkaanfii inni lammaffaa irratti argamu make it attractive kan jedhudha. Make it attractive jechuun bundle the habit with something you enjoy it kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Habitii waan lamatu jira bakka kanatti jechuudha. Habitii nuti duraan qabnu yookiin immoo itti enjoy goonutu jira yeroo hojjennu itti enjoy goonu itti bashannannutu jira kun habitii nuti duraanuu qabnudha jechuudha kan develop ta'eetii jiru. Inni ammaa kun immoo amaleeffannaa isaa amma develop gochuu barbaanne sana immoo amaleeffannaawwan dura qabnu yookiin immoo nuti enjoy sana goonu faana wal bukkee qabu yookiin immoo wal bira qabu jechuudha. Maal akka ta'e fakkeenyaaf isiniif ibsa. Galgala hojiirraa galtanii yookiin immoo barumsaatti galtanii amaleeffannaa wayii qabdu haa jennu wanta enjoy goota TikTokii bartanii TikTok ilaaluu ta'uu danda'a amaleeffannaawwan isin dura qabdanii zeen maal gootu amaleeffannaan haaraan immoo isin develop gochuu barbaaddan kun immoo push-up bu'uudhaaf haa jennu push-up 20 bu'uun amaleeffachuu barbaaddu zeen amaleeffannaa kan dura qabdan yookiin immoo kan dura exist ta'ee jiru amaleeffannaa isa dura qabdan faana baandii gootu jechuudha walitti hiitu amaleeffannaa isa haaraa kana faana jechuudha amaleeffannaa isa develop gochuu barbaaddan kana kan dura jiru faana gaafa walitti hiitanii TikTokii otoo hin baniin dura yookiin immoo akkuma TikTokii banuuf kaatanii maal yaadattu push-up bu'uudha kan isin yaadattan jechuudha zeen maal gootu push-up 20 keessan guutuu TikTokii keessan bantanii enjoy gootu jechuudha. Zeen boris akkasuma gaafa TikTokii banuuf kaatanii maaltu sunitti dhufa push-up buutu sunitti dhufa jechuudha. Zeen push-up buutu TikTokii banu push-up buutu TikTokii banu daily progressively wanti kun gaafa akkasitti deemaatti deemu maal ta'a jechuudha habitii ta'aadha kan inni jedhu akka kanaatti jechuudha. Jalqabarra kan laallee make it obvious dha ifa godhi kan jedhudha wanta sana fuuldura kaa'uudha. Inni lammaffaadha kan jiru immoo make it attractive dha wanta enjoy goota wanta itti bashannantan sana faana walitti bundle gochuudha yookiin walitti hidhuudha kan nuti jennu. Inni sadaffaarra jiru immoo yookiin immoo sadarkaa sadaffaarratti kan inni make it easy kan jedhudha. Make it easy salphaa godhi kan jedhudha. Akkuma beekamu mucaan har'a dhalte har'uma guddattu. Maal gooti adeemsa qaba waan hundumti yookiin progressi keessa darbuutii qaba. Sana jechuun 1% progress kan jennu jechuudha akka kitaaba sana keessatti ibsetti. Kana jechuun har'umaan kaatanii mana jiimii deemtanii kiiloo 50 kiiloo 70 kaasaa jechuun dandeessanii iddoo guddisinchi tetteessu. Zeen maal gootu kiiloo 3 kaastu. Kiiloo 3 kaastu warm up gootu. Boris akkasuma kiiloo 5 gootu, kiiloo 7 gootu, 15 gootu, 20 gootu akkanaatti progressiitiin kan isin deemtan zeen habitii tokko develop gochuu barbaaddanii wanta guddaa wayii irraa kaatu yoo ta'e yookiin immoo har'umaa kaa'een kana godha yoo jettu ta'e amalli sun develop ta'uu danda'u yookiin habitiin sun develop ta'uu danda'u isiniitiin jedha. Kanadha konseptii inni guddaan atomic habits keessa jiru jechuudha. Amaleeffannaawwan xixiqqoo nuti gochaa deemnutu yookiin progressii nuti keessa darbaa deemnutu booda deemee amala nu ta'a. Zeen make it easy kan nuti jennu waan salphaarraa ka'e waan salphaarraa har'a kaatee kitaaba tokko dubbiseen fixa jechuun dandeessu. Zeen maal goota peejii 10 dubbistaa bor peejii 20 goota peejii 30 goota akkanattidha kitaaba tokko cover gochuu kanatti eegaltu jechuudha. Zeen maal goona wantoota xixiqqoorraa kana har'umaa kaastee chaaptarii tokko fixa jechuun dandeessu. Har'a kaastee kitaaba guutuun fixa jechuun dandeessu. Sabtooppikii tokko fixa zeen gara tooppikiitti deemta tooppikii tokko fixa gara maaliitti deemta jechuudha. Kitaaba tokko cover gochuutti deemta jechuudha. Make it easy kan nuti jennu kanadha. Kan James Clear akka isteeppii sadaffaatti yookiin immoo low akka seera sadaffaatti kan inni kaa'u jechuudha. Inni afuraffaarra jiru immoo make it satisfying jedha. Make it satisfying jechuun hawwataa gochuudha. Hawwataa gochuudha. Maal jechuudha? Kana jechuun wanta tokko erga hojjettee booda yookiin immoo pilaan godhattee erga habiit godhattee booda wantoota taargeetii tokko accomplish erga gootee booda enjoy godhi yookiin immoo akkam jechuudha akka seetanii reward godhi ofii kee of badhaasaa jechuudha. Gana ofii akka durii sana eegdanii mana barumsaatti ufee maatii maal isin ilaatu tun taane ufuma kee enjoy godhi. Kana jechuun ufuma kee reward fi ilaadhu ufuma kee itti bashannanii jechuudha. Zeen fakkeenyaaf
kitaaba tokko kabariin godha jettee karoora waadaa ofii galtee taanaanii waadaa keessa nagaafa milkeessitu maal godhee jedha fiilmii ilaali. Fiilmii ati ilaalte sun yookiin riiwaardii ati ilaalte suni satisfaayii ati goote kuni deebisee chaalenjii bira akka ta'e eegaltu si harkaasa yookiin immoo chaalenjii bira akka ta'e eegaltuu fi abdii sittoraa akka jechuudha. Afur asirratti kana ilaalle kanaan dagachuutiin qabdan jechuudha. Atomic Habits gaafa yaadattan yookiin immoo amaleeffaawwannaawwan xixiqqoo nuti guyyuu jireenya keenya keessatti goonu kana gaafa ilaaltanii wantoota kana dagachuu ni qabdan jechuudha. Ni jalqabarraa make it obvious kan jedhudha. Make it obvious jechuun immoo ifa godhii kan jedhudha. Wantoota gochuu barbaanne sana ifa goonee yookiin immoo bakka mul'atu kaa'uudha. Inni lammaffaarratti argamu immoo make it attractive kan jedhudha. Make it attractive jechuun immoo hawwataa godhii kan jedhudha. Wanta nuti dura enjoy goone yookiin immoo wanta nuti nu bashannansiisu habiitti dura qabnu faana kan haaraa develop gochuu barbaanne sana baandil gochuu yookiin walitti hidhuudha jenneerra. Inni sadaffaarratti make it easy kan jedhudha. Wanti hunduu progressiitiin deema. Kanaaf immoo wantoota xiqqoorraa ka'eeti develop gochaatii deemi kan jedhudha kan nuti ilaalle yookiin immoo James Clear akka seera sadaffaatti kan inni kaa'e. Inni afuraffaarra jiru immoo make it satisfying kan jedhudha. Itti quufii itti bashannanee akka jechuuti. Kana jechuun immoo goolii kaawwannee kompiitara goonee taargeetii keenya argachuuneetii booda itti quufuudha yookiin immoo riiwaardii ofii kenninee of jajjabeessuudha. Itti aansanii chaalenjiin biraa eegaluudha. Kanaanis amala kan biraa divilooppii gochuudha yookiin immoo habiitii kan biraa horachuudha kan inni jedhu. I hope viidiyoo haaratti waan gaarii akka baratan yookiin immoo wanta jireenya keessan irratti apply gootan akka baratan abdiin qaba. Mee waan isinitti dhaga'ame immoo yookiin immoo waan irraa baratan yookiin immoo waan akkas ta'uu qaba ture yookiin yaada qabdan immoo koomentii gadi irra naaf kaa'aa. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa. Chaanaalii koo subscribe godhaa. Yeroo dhiyootti 1,000 galla waan kee subscribe yeroo dhiyootti hin galla jedheen abdii qaba. Ulfaadhaa.